Harargeebaa wanta addaa jira. Har'a holqa Naasi'ol ka jedhamu kana arguu danda'ee jira. Akka dhageetti naannoo kanatti holqa kan duwwaa miti ka jiru ka biraallee ni jira. Harargeebaa kan himame kan beekamu sana alatti qabeenya uumamaa addaa seenaa adda akka qabu barumsa guddaa irraa argadhee jira. Harargeebaa akkuma beektu gogee rakkatee akka biyyaa baheetti kan dubbatamu. Garuu naannoo Harargeebaa walii gala waggaa 1000 lakkaa'amu uummata jiraate uummata hayyummaaf waa kalaquu danda'u holqa duwwaa miti. Akkaataa fardoolee sana waggaa 500 tursiise uummanni kun hayyummaa isaa beekumsa isaa obsa isaa of dabarsee uumamaa kabaja qabu kan itti agarsiisedha. Arbi jira, fardooleen jiru, dhakaan garaa ni jira, laayimistooniin, maarbiliin, giraanaayitiin naannoo kana jiru qabeenya guddaadha. Rakkoon guddaa naannoo Harargeebaa jiru daandiidha, infraastiraakchariin jiru. Daandii sanatti yaadnee karoorfannee baafannee jennaan waan turizimiif ta'u, waan qonnaaf ta'u, waan seenaa garaa beekumsaan keessaa baasuu danda'an akka Harargeebaa keessa jiru arguu danda'ee jira. Harargeebaan naannoo Sumaalee, naannoo Hararii, Oromiyaa handhuura ta'ee walitti qabsee kan argamudha. Naannoo Harargeebaa misoomsuu dandeenyee jennaan Jijjigaan illee ni misooma, Hararii illee ni misooma. Kana gidduudha qabeenyi baay'ee kan jiru. Qabeenya kana akkaataa kamiin baasne akka addunyaan argu goone ijoolleen Harargee qabeenya kanarraa buufattee naannoon kun uummanni kun bu'aarraa buufachuu danda'ee qe'eerraa ka buqqa'u osoo hin taane qe'eesaatti jiraatee seenaa isaa aadaa isaa akkaataa kamiin eeggachuu danda'a akka jedhu hojii boriftaan itti yaadnee hojjechuu qabnu ni ta'a. Egaa maqaan ganda kanaa bilisummaaf tokkummaadha. Bilisummaaf tokkummaan ergaa guddaa of keessaa qaba. Uummanni kun bilisoomu ofiin of bulchuu, eenyummaa ofii, seenaa ofii, aadaa ofii, qabeenya ofii tikfachuu fedhii qabu maqaa moggaaseen ibsee jira. Garuu bilisummaa duwwaa osoo hin taane amantaa tokkummaas qaba. Bilisummaa ni barbaada. Eenyummaa isaa, qabeenya isaa bulfachuu ni barbaada. Gama biraatiin immoo tokkummaa si yaada. Bilisummaaf tokkummaan hiikkaansa baay'ee guddaadha. Bilisummaa ofii gonfachaa, bilisummaa ofii qabachaa, gama biraatiin tokkummaa akka biyyaatti jiru immoo utubee jiraachuuf uummata hawwii qabu ta'uusaa maqaa isaarraa kan maqaa moggaafame irraa kaanee dubbachuu ni danda'ama. Kanaaf uummatni bilisummaaf tokkummaa jaallatu kun, uummanni seenaa addaa qabu kun, uummanni qabeenya akkasii qabu kun xiyyeeffannaa argatee xiqqoo gargaaramee jennaan seenaa addaa, misooma addaa hojjechuu akka danda'u gaaffii tokko iyyuu hin qabu. Uummanni Harargee naannoo Iluu, Baabur jira, naannoo Wallaggaa jira, bakka deemetti ka beekamu kanaan duwwaa miti kanaan qotee biyya misoomsa. Halkanii guyyaa hojjetee jiruu ofii, jireenya ofii jijjiiree naannoo isaafillee misooma fida. Uummanni kun maaliif buqqee yoo jenne xiyyeeffannaa dhabeeti. Karoorri bocamu hundi seenaa qabeenya isaarraa kaka'u osoo hin taane alaa ka dhaga'amu waan ta'eef odeeffannoo gahaa ta'e irratti hundeeffamne poolisii garaagaraa bocuu waan hin dandeenyeef uummanni kun qe'ee isaarraa buqqaa ture malee qabeenyi naannoon kun qabu dirqama qonna ta'uu hin qabu. Qonni nuun ta'u taanaan maarbilii fi giraanaayitii baasne gabaa addunyaaf oolchuu hin danda'ama. Akkaataa kamiin qabeenya keenya barree sanammoo itti gargaaramne jiruuf jireenya uummata keenyaa, naannoo keenyaa, biyya keenya akka waliigalaa jijjiiruu dandeenya kan jedhu sirnaan ilaaluu barbaada, xiinxaluu barbaada. Uummanni keenya uummata addaadha. Addummaa isa kan agartu waggaa 1000 kan eege. Bakki kun akka hin banneef uummanni Harargeebaa harkaan qoteetu daandii baase. Mootummaa miti ka baase. Uummatichi wanti kun dhokachuu hin qabu jedhetu harkaan soqee daandii baase. Uummata akkasitti uummanni keenya bakka kalee deemisan fardooleen bishaan qabu uummata nyaata dhiyeessaaf. Uummatichi nyaata hin qabu fardooleen akka hin banne garuu nyaata dhiyeessaaf. Uummatichi bishaan qulqulluu hin qabu jaraaf garuu bu'aan bu'aachi geessee akka jarri hin banne godha.
ummata akkasiitu ummata seenaa beeku ummata aadaa beeku ummata qabeenya uumamaa kabajuu waliin jiraachuu danda'u ummata akkasii kana tiiqanii irraa baratanii gargaaruun danda'amee jennaan waa baay'ee jijjiiruu akka dandeenyu agarsiisa gama kootiin dhufaatii kootti baay'ee gammadeen jira barumsa guddaallee irraa argadhee jira akkamittiin Harargeef Baaleen walitti hidhamanii seenaa akkasii kan addunyaaf baasu kan jedhu immoo boriftaan beekumsa irratti hundoofne kan adda baasu ni ta'a. Ammaaf garuu waan argee bakka kana dhufaatii kootti baay'een gammada. Mootummaa naannoo Oromiyaa keessattuu bulchaa Harargee Bahaa miskii jajjabeessitee waan fiddeef waan dinqii akkasii arguu waan hin danda'eef galata gachuuf hin barbaada. Baay'ee gammadeen jira. Egaa uummanni kun Raamadaana keessa ta'eeti tabbakka akkasii ulfaataa kan wajjin bahee isaafis galata guddaan qaba. Isin arguu kootti dhufaatii kootti baay'ee gammadeen jira. Deddeebi'uun koo hin hafu walagarraa waliin taanee seenaaf aadaa keenya isa awwaara dhokse kana awwaara irraa kaasne addunyaatti mul'isne amantaa jedhuun qaba. Ulfaadhaa naa jiraadhaa horaa bulaa.